hidhaa naaseenee jira alhamdulillah rabbil alamin fuunii isaa akkasiin maraatee ceeniin fuudhaa deemee rojuusa mana hidhaa ta'ee fi jira firaasha abba tokkoo fi battaanii abba tokko fuudhee jira alhamdulillah rabbil alamin isaa warreen ammoo baasuu barbaadan deemaa baasa maallaqa misilaa waan feetan kan ta'anii harka nama ol naqeetitu nama gabbaasa baatii meeqaan fannifamee fannoo jira alhamdulillah rabbil alamin ammoo bu'eetiin lafa jira sammuu xiyyaa fi dhaabbaddeetiin hiraaruu jiraatii gacciiseetiin takka ertoo fadhaa bilbila keessatti bilbilina mana kiyya karaani beeytanii khoottaa nagaafadha anaaf bishaan danfisee fuulatti sin naqa deebiin teessan bishaan danfaa haa taatu tamaam warreen maal dubbannan jettan faltii cufa lafaa kaatanii warreen akkanatti haasoitan kun haasoo irraa xiqqee isaan isiniin jaa ibsaa barbaannaan ibsaan bakka inni jiru ni beeytan eessa jira ibsaan kun oolaan mana hidhaa jira dhaqa achitti gaafadha ani waa'ee isaa maana gaafattanii maaliif hiitettanii maana gaafattan as keessa jirtanii maana hin gaafatina gaafaan gartee miti achi mana abbaa manaa narra cufe isin haa kafarsiisu nan kafarsiisinaa bilbila narra bilbiltanii bilbila keessan narraa dhiisaa bilbila keessan natti hin dawwalina yoo rabbi sodaattan gartee miti narraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hashama harka fuune jirtu jecha baattanii isiniin jecha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya deebinee jirra gaa ammallee maaliin deebitanii jechuun keessan hin oolamu alhamdulillah gammachuudha ammallee alhamdulillah waan gaddaa rabbi nurraa haa qabu ammallee gammachuun tamaaliitii yoo hettan taaten dhugaadhaa waa hundaa'u isin quba qabdanii akkaataan ani amma dura gartee isin viidiyoon tiyya bira geessu mush khayyaman kana keessaa zoon tahin biyya hunda irraa illee kana na ordofu kana deeggaruu haa galatoomuu ni jira jechuudha. kanarraa kani dagartee namni biyya kana keessa jira biyya biraatu waa'ee kiyya quba qabu kani kutaa bikka biraa jiru jechuudha biyya arabaa keessa jiraatu ta'u biyya keessa jiraatu waa hundaa'u quba qabanii warreen as keessaa jechuudha viidiyoo xiyyaas arguu jiranii kani ijaanis lafa na arganii gizee gartee miti gabbaanii ol deebius kanuma wal arginu fa'aadha jechuudha waan inni irraa ammallee dubbachuu barbaade. Silaa maal jennaa jahanii maal dubbannaa dhiiroo dubbiin tun maalii eessa deemtii karam deemtii jechuu isanii jechuudha akkanuma fiin raayii waan arganaa haasa'an jechuudha wanni isaan haasa'an sanilleen waa'ee namni haasa'u miti kadhiiraatillee kadhalaalleen waan ijoolleen haasa'u jirtan jechuudha bilbila kiyya eessa eenyu isinii kanne ka duraan hin qabne namoota bilbila kiyya ni qabdanii warreen as keessa jirtan jechuu barbaadeeti. Amma dura kaniin gartee mana keessa jiru kaniin dawwalee faamii fallee akkanaan harkaa kaniin jeenillee harkaa jirtanii dhageeyaa jirtanilleedha yaanii mush azoo viidiyoonillee zoon ta'in keessaanillee bilbilaan zoon ta'in lafattillee waan narraa beertanii takkatakkallee ni qabdan warri naaf bilbiltanii ibsaan maaliif hidhamaa maaltu nutti nimattu nuti as keessa jirru nu gaafattee nurraa dhabdee warreen jaanfaatu jira jechuu barbaadeeti warreen san cuftii raftanii jirtanii gaafa san jechuudha gaafa yeroo meeqa baatiin lama moo sadi caalaadha jechuudha har'a ammoo inni hidhamnaan as baatanii waan fedheewu taanaan naat nuu kofalaa ammaan tana ani waan fedheewu nuu kofalaa kajattanii amma isaaf dubbattan san gaafa san maaliif naaf hin dubbatin ani tokkoffaa mataa kiyyaan jiraachuu dadhabeeti miti tokkoffaa irratti wanni isin beekuu qabdan ani lubbuu xiyya tanaan jiraachuu dadhabeeti miti ilmoodha ilmoon sana ammoo yoo tokkotti yoo deemnu taate karaa amma warreen natti bilbiltanii natti dubbachuu jirtan kun ilmoon tun teessan na fakkaatti gaafa saniif jechuudha dawwaltanii maaliif faayisaa maalirra jirta akkam taate gurbaan kun yoo wanni ta'e jettan arraan tana jecha keessaniitu ani nama waa beeku naaf guutuudha san cufaa isinirraa dhabeeti jechuu barbaadeeti as garagaltanii ammoo bilbilaan leeshitti bilbilaan zaamaa nu gootan bilbila keessan ayyoon kaasuu baaddallee mucaa kaasaa bar ayyoon hin qallaalitti sillaalee lafattillee isin dhiiseewu mucaatun si jalaan kaasaa dubbuma teessanuu dhagee garaan maana gubataa miti bilbiluma keessan kana salaanarraa laaffiftan irra wayyaalaan isin hin jaa viidiyoon tiyatuun isin birallee ni geessi ni argitan jechuu barbaadeeti saniifuu nattillee bilbilina maana bilbiltan gaafa san gaafa nan rakkadde san eessa jirtan ammaan tanoo maaliif dawwaltanii bilbila kiyyarra quban kaayyatinaan isin hin jaa warreen akkasiisan maal dubbannaa jaadhaa laalaadha ammoo baasuu barbaannaan ibsaan hidhaa jira hidhaa bikka inni jiru ni beektan hidhaa guddoo yala deemeetiin dabarsuu deemaa baasaa maal narraa feetan amma maal narraa barbaaddanii jechuu barbaadeeti maal feetan ani hidhee gaa'ee waan feetanii miti la dooraala meeqa labdanii naaf kannitanii ani isa gabbaasuuf hin deemu maal fiddan akkasitti isin hin baasu
takkanaatiin isiniin jajallaa waan azoo waa hundallee dubbachuun barbaanne nama sirriitti illee gartee miti nama illee tuqunfadulleedha ammoo isin waan hamtuu naaf hin baasin dubbattanii jechuu barbaadeetti waa'ee telefoona xiyyaatiif waa'ee xiyyaa fi ilmooti yaa fira lafa kaayaadhaati yala deemaadhaati taasii baasaatu isin geessa hatta kan mashwaaraaf qabaddaadha dhaqaadha isa baasaa bikkasanii bikkenni jiru sanii baasuu yoo dandeenyaan baasaa deemaadha suuf hin deemu ni dhageen warri biyyaati suntinuu quba qaban jechuu waa'ee kan dawwalta'ee akkam taate miskool naa godhanniin deebisaaf irrallee wayyaa miti jechuu barbaadeeti yaani fakkeenyaaf maasiyoon inchi dawwale naaf irra nagaa niin dawwalee fi isaan na gaafatan deebisuuf hin ture dawwalanii isaanuu nan gaafanne sila hani isa baasuuf hin deemu yalaa illee hafuun deemu jechuudha mush isaa footanii tasilaa isa yala deemtee bikka kanaan sammuu isaa taphattee geesseewu isa boodaan akkaanidhaa naquu deemu isiniif ni gala akkasitti adda baafadha isin wakka jedhamu ta'isu. illee hordoftoota fi kabajamtoota xiyya warreen gartee miti jajjabaadhu naan jettan warri obsii ni dabartii jireenyi kun waa meeqeef keessaa qaba warri naan jettan dhugaadha obsi galma naagee jira yoo obsite dhugaadha wayitti illee ni baata waa meeqaan naagalee jira gorsa keessan irraa waa hedduun fudhadhee gartee miti warri maalii fiitanii ibsaa maa qabsiiftaa warreen ka jettan taatan ibsirree isaasuma waan hamtuu naafaan hin baasinaadha jechuu barbaadeetti. Hordoftoota fi kabajamtoota xiyya dhiifama naaf ta'a isinillee gartee miti nattillee naarinaadha ani wanni arraan tanaan gabbee jechuudha warreen dawwalanii gartee miti anaa gar tasgabbooytee sammuutiyya boqonnaa kannuufi fahamilee qabdu anaa gammachuudhaan ol garagaltee fuulli hiyyamma kaduraaniti miti alhamdulillahi rabbil aalamiin gammachuudhaan anaa gatteessee ilmooti bira alhamdulillahi rabbil aalamiin cinqii waa hundaa ofirraa alatti jechuun ulaatti cufadhee naa ol deebitee teessu telefoona dawwalanii eessa jirta maal irratti kana taata wanti kanaatu neessaa maaree akka nama biyya biraatii dhufee akka nama biyya biraatii natti bilbilu jiru warreen amma natti bilbilu jiran warreen baasni tokko gartee miti na bira fitu warra baasa lamallee warra mashwaara lamallee barbaadan jechuu barbaadeeti warruma jechuun haaraa walitti aanu jirru faadha wanni dubbatanii waan hin taane faa dubbachuu barbaadanii jechuudha waan hin taane warri dubbattan afaan banaan isiniin ja'a ani waa'ee keessan hin dhago teessan hundaa gartee miti obsee hanga qaba alhamdulillahi rabbil aalamiin obsee xiyya kun oolaan har'a alhamdulillahi fuulli xiyya amma duraati kadhiyoo tanaati sanii miti alhamdulillahi ni rafe duraan hin rafutti hin jiru jechuu barbaadeeti maalin dhagaa dhiyee maalin dhagaa barii maalin dhagaa akkuma isiniin jeewu ala gayyaatutti yaadu jira jechuudha amma waa hundarraa yaadachuu fadde hidhaa naaseenee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin fuunii isaa akkasiin maraatee ceeniin fuudhaa reemirra hojuusan mana hidhaa ta'ee fi jira firaasha abba tokkoo fi battaanii abba tokko fuudhee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin isaa sichuma fayyaatti haa ta'u warreen ammoo baasuu barbaadan deemaa baasa maallaqa misilaa waan feetan kan ta'anii harka nama ol naqeetitu nama gabbaasa tabeekuu qabdan lafaa ka'ee ani amma yoon inni baasuu keessaa qabaadde qullaa dhaqeetiin hin baasamush maallaqa zoon ta'in isin ammoo deemaadhaati maallaqa kafalaadha baasaa yoo isiniifuu qabaasan taaten ani waraqaati jagalfadheetiin jira yalaan deemaa jechuudha hilaa hanga inni gartee miti miila dhiisee mataan deemu takkaan isa godha ifi barbaade akka nama tokkotti wallaahi hedduu takkaan kadhachuu jira na harkitanii jirtan isinillee gartuu waan inni ol bee dubbaddeef illee maali waan takka yooniin mana kana keessatti akka kaniin godhu taate takka biyya tana keessa kaniin godhu taate dhugaadha 100 miliyoona takkaatitu oromoo miliyoona meeqa guutuun isaanii gabbaatee akkanarraa haasa'utu niin beekaa jechuudha amma tanarraa warreen viidiyoon tiyya bira geesse ragaa naa taa'uu danda'an boodallee jechuudha. Ani hidhaa keessatti isa tortorsee hanga inni garaa na gube san ifiin qabbaneessaa jechuu barbaadeetti ifiin qabbaneessaa alhamdulillahi rabbil aalamiin warreen gartee minta dhalaan akka xiyyaatti gubattan tan akka xiyyaa gubattan jechuu barbaadeetti akka xiyyaa gubattan tani gartee midhiirtii gabbaatee ol deebuu diddee garaa keessan kan isin gubde dhugaadha dhalaan takka eegee ilmoo dhaltetti hidhamte maaliif hidhamte wani jedhan sagalee oromoon himtee jirti sagaleeruman sagalee dhiiraa baranii gaafni silaajaan gaafa ilmoon qabne jechuu barbaadeetti gaafa ilmoon qabne gaafa miilli mataa ishee akka takka taatuuf firoora gurraatii jette oromoon ammoo lama waan wanta jaan hin qabdu jechuudha har'aan tana wanni waan akka haalataa bilaa wanni fikiru yaadu jechuu barbaadeetti har'aan tana yaa rabbii xiyyee maaliin godhuu qabaa ijoollee tana ilmoo tana maaliin godhaa fi abbaan kun kana laaltanii agartan isinillee jechuu barbaadeetti tanarraa sammuun tiyyaa har'aan tana jireenya xiyyaa akkana ta'e ilmoo tiyyaa ta'u
akkamii jijjiirama hin fidu jedhaniin jijjiirama kaayyoo ilmooti yaafaa fi yaada malee ammoo waan biraa namni bira kuteetiin jira jechuun barbaadeeti. Inni jechuun salaata isaa itti fufuu qaraatii isaa itti fufuu warreen ammoo natti bilbiltan bilbila keessaa rabbi sodaa adda natti hin bilbilina ammallee ol beetiin isin gaafadha natti hin dawwalina wanni natti dawwaltaniif akka hin jirtu isin hin beeku nan beeytan silaa na beeytanii arraan tana isin tun jaartii teenya jettanii natti dawwaltanii akkam taatee dhiisi waa'ee isaa kana baalagee nuti tubbika san bu'e jettanii afaaniin illee silaa gartee miti natas gabbeessanii arraan tana waan isin jettanillee gabbee irraan dubbadhu cal jeetaniin mana taahee waan isin jettan san fudhadha jechuu barbaadeeti. Ni qooda afaaniin isin irraa dhabee jechuudha. Isinillee galatooma innillee haa galatoomu. Tanarraa natti bilbiltanii wanni gartee miti sammuuti mashkuula nagootan takka hin jirtu jechuudha. Haqa kiyyaan falmadde ammata jaan isaa kanaa wajjin dalagee irraan tana ilmoo narra dhiisee akkaataa waliin beenu kanatti behee ala jira. Taala jiru kanarrillee eegaa mustashfaa dhaqee akkuma beektan kana akkanaaf diktooronni akkanaaf akkana naan jaanitti dhugaadha amma durallee hin dalagin mana namaa dalaguu hin dandeessu waa lafaa jajjabdu wal fuudhuun mamnu'aa saniifu irta'uu qabdaa ilmoon ta'e likkii hin jirtu naan jaan jechuudha. Sanirrattiin soowaa sanirrattiin dhugaadhaan na dhukkubee deemuu hin danda'u taa'insan guddisin deeminsan guddisinni mana irtee jaan jechuudha. Soowaa sanirra dhaabbaddeeti malee ani akka namaattiin dalagachuu ture. Akka namaatti illee maallaqa bareedatti illee dalaguu ture dalagachuun ture jechuudha akka namaatti alhamdulillah rabbil alamin. Sababa ammoo tunnatti dhuftettiin galee manatti harka isaallee mudadde malee aan nama mataa kiyya bira kutee isa jiraachisuu ture. Mushif jiraachisuu bira dabree jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin arrallee mos boruun bikasanillee boruun gayaa. Boruun ittillee dhaqqabaa jechuudha. Bikasanillee dhaquun hin danda'a jechuudha. Alhamdulillah rabbiin nagee hiyyaan addana baasee nagaan addana baas taanaan ani waa hundaa'u inshaallah niin dhaqqaba. Saniifu ani waa'ee hiyyaaf alhamdulillah rabbil alamin ani qalbummaan xiyya harta qonna deebitana addana ma baasu namaa miti rabbi. Saniifu waan naa qoodin dhabu'an. Tiyyaa alhamdulillah rabbil alamin waa hundaa'u alhamdulillah rabbil alamin maaliif wanni kanaatu na dhuftee hin jaani galata galchitaaf rabbiif illee jechuudha. Rabbiin hangam takka sabrii isiin tun nama kam sabrii qabu yoo ati nama sabbiraa taate rabbiin gartee miti si gargaara fadhu fayyaa si kennaa fadhu gartee miti gargaarsa siif godha fadhu nama tokko si kaasuu danda'a fadhu gartee miti rabbiin ni danda'a rabbiin kamitiidha kaayya la sooru kan gartee mi riskii nama adda addatti akkannu jechuudha. Rabbiin waa hundaa'uu ni danda'a jechuudha kayfa fidee dukkana fidu. Saniifu ani wanni cuftirraa illee gartee miti rabbi addana baasuutii fi waa hundaatu rabbii tokkicharra guuttaddeetiin kan hin jiraachaa jiru namarra guuttaddeetiin miti rakkadde agaree namni maal akka namaa godhuus arge rabbiin alhamdulillah rabbil alamin akka gartee mantus isin ordottaa fi kabajamtoota ishee alaa kulliyaa du'aa hin teessan na bira dhaabbattee jirti ammallee du'aa hin haa godhaa na jajjabee saadaa abshir naan jahaadhaa waa hundaa'uu rabbi irra si'aan sujaadhaa du'aa hinaaf godhaadhaa jechuudha. Warreen ammoo na jala yaatanii waan hin taane dubbattan jechuudha. Azoo komentii fi kana kanaan hin tahin warreen gartee minarra haasawitan ani isiniif hin saamu ramadaana rabbiitu as deema wallahi wabillahi ani duniyaa fi akhiratti illee isin hin saamu jechuudha. Ani waan na duuba haasawitan illee isiniif hin saamu maaliif isin saamana jettan ani hama tana duuba ani waan feetan narraa dubbachuu dandeessanii akka feetanillee jechuu dandeessanii ani ammoo gara isiniif hin saamu jechuudha. Warreen ammoo gartee deebii narraa feetan isiniif hin deebisa. Warreen ammoo na gorsuu barbaadan ammallee komentiin naa kottaan isiniin jaa komentiidhaan naa barreessaadhaa waan jaatatti keessanillee chuma jalattillee naaf ibsaadhaa anis waan takka waan inni irraa baruun qabaa akkumaan isiniin jeessanii warreen ammoo gartee miti afaan faltiidha. Afaan faltii keessan gadhaabaan isiniin jaa warreen bilbiltanis bilbila keessan narraa xiqqeessan narraa laaffisaan isiniin jaa ani yeroon qabu waqtiin qabu bilbila keessaniif ani baati meeqaan fannifamee fannoo jira alhamdulillah rabbil alamin ammoo bu'eetiin lafa jira sammuu tiyyaa fi dhaabbaddeetiin hiraaruu jiraatee gachiiseetiin takka ertoo fadhaa bilbila keessanatti bilbilina mana kiyya karaa ni beeytanii koottaa na gaafadhaa anaaf bishaan danfisee fuulatti isin naqa deebiin teessan bishaan danfaa haa taatu.
تمام ورين غير مال دبنا جدا فلتي شوف لفاقاتني ورينا كانت حاسويتن كون حاسو فراتك كيسان سنينجا يبسا بربانا نبسان بكني جروني بيتن ايسا جرا يبسان هنولا منه هدا جرا لك عجتي غافدا ani waa'ee isaa maana gaafattanii maaliif hiitettanii maana gaafattan as keessa jirtanii maana hin gaafatina gaafaan gartee miti achi mana abbaa manaa narra cufettaniitiin isin haa kafarsiisu nan kafarsiisinaa bilbila narra bilbiltanii bilbila keessan narraa dhiisaa bilbila keessan natti hin dawwalina yoo rabbi sodaattan gartee miti narraa dhiisa wallaahi warreen nadda dawwaltan gartee miti ani suuraa keessan maxxansee isin hin baadilin gartee miti isin haa baadilu duniyaa fi akhiratti annamallee abaaruullee hin fadhu na garte garaa nan gubina narraa dhiifadhaa waa'ee keessan tamaam galatoomaan isiniin jaartotaa fi kabajamtoota kiyya warreen na jajjabeessitan warreen gartee miti faayidaa siif jira naan jettan warreen keessaan bilbiltanii na gaafattan warri karaa iimootii fi karaa waasaappiitiin dhuftanii na dubbiftan wallaahi hedduu takkaan isin jaaladha galatoomaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya qaalii gaarii ka muslimaatii fi ka kiristaanaan jenne hundinuu uummata kiyya isiniin boonaa warreen ammallee akkasumatti dhaamsa dhalaadhaaf wanni ni nan qabu wallaahi mukatti cabsaa dhiira jettanii nuti dhalaadha jettanii mataa gadi hin qabinaadha hodduun muka daahaadha jiraadha ka isiniif gajjee isinii hojja haa bulu ka isinii gadi hin jenne samii qalama haa godhu dhiirtii isa qofaa miti tanaan isiniin jaa hordotaa yoo kabajamtoota kiyya ijoolleen mayyaa arabaa keessa jirtan dhiiraa akkana na godhe dhiiraa akkas na godhe jettanii wallaahi billaahi wanta ka mataa gadi hin qabina kunoo anuu hangaan iyyuu iyyatiin ciqileen boohee amma hinumaatoo garaa jabaadhee jechuudha waa hundaa godhuun hin danda'a. Sirratti fuudhuu barbaadan zubaalaadha dhiirti biyya tana wallaahi namallee tuquullee fadhu dhiirallee tuquun fadhu jallaa tokkicha kanaatiin nama kabajaa qabuutu jira ka dhiiraa keessallee keessaawoo ka kabajaa qabuutu jira bas maqaa dhiiraatiin maqaa isaatiin isaan arrabsuu fadha malee ani maqaa isaatiin namallee tuquun fadhu jechuu barbaadeetti takkanaatiin isiniin jaahaa wallahi warreen gartee miti dhiira kadhattanii miilarraa dhiitanii hin bulina samii qalama gootee haa jiraattu takkanaatiin isiniin jaakin dhiira qaqqaceeltuun baanuu dhiira rabbi sodaattu jira kanneen gartee miti akkanaaf haadhaatu jira mujiriima gartee miti hangaan isiin hangaan achi dura kani gartee miti akkana na diimatti addatti akkanaan hin jiin jechuudha arraan tana ani lama isa jalatti mataa namaa lama goonaan lafaatiin wajjiin laffeessanii kaayyoon fuulduraaf qabullee hamileeti jallee na cabsee kaayyooti jallee narraa balleessee sammuuti ija mashkuula na godhee biizii na godhee wallaahi rifeensa kiyya lama na godhee jira tamaam hortotaa fi kabajamtoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isinit dheereesseetiin jira dhiifa manarraa tahaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin arraan tana gammachuudhaan qabaa gammachuun isinifillee as bahee isinillee dubbachuu barbaade isinifillee waan nagaatiin duraan qabadhee gammachuuti agartee mitaaheetiin gammachuuti isiniif majeetiin ni qaba eega asiriirraa na qaban bilbila eega asiriirraa na qaban ilaa ammaan tana na jannananii jechuudha ani gabbee viidiyoo tana maree jechuudha tamaam maaliif narratti bilbilinaadha waa'ee isaanii waa'ee warra bilbiloo kanarraa na aarsan jechuudha ibsaan maal ta'e ibsaan akkas ta'e ibsaan akkana ta'e jechuu isaaniirtu na aarseellee dhufee dhiifa manarraa ta'a isinit dheereesseetiin jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu inshaallah gammachuun tiyya itti fuftii isinilleen hanga dhumaatti na dhageeffadhaadha na jajjabeessaan isiniin jaha wallaahi agartee miti onne amilee tanaaf onne tanaa isiniitu na godhee komentii teessan laaleetiin onne tanaa horee dhuguma ani gizee agartee ilmi namaa tokko gizee yoo duraanillee agartee amala qabaate gizee guyyaa keessaa wanni taane turfe ni rifataa waan godhuuf ita dhiisuu walii wallaala ammoo komentii teessaniititu na jajjabeessee bika kanaan nagee jira galatooma wallaahi billaahi laal horaa bulaa deemanaan isiniin jaha obboleeyyan kiyya islaamaatii fi kiristaanaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu amantii qabdaniin du'aa hinaa godhaadha isiniin jaa dhiifa manarraa ta'ammoo